Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Tole egaa har'aas deebinee dhufnee jirra. Akkam jirtu barattootaa fi hordoftoonni koo hundi keessanuu nagaa fayyaa baga jiraattanii har'aas barnoota herregaa kutaa 8ffaa mata duree kiyyuu buruutota jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa kiyyubii jechuun lakkoofsa tokko mataa isaatiin si'a sadii baay'isuu jechuu akka inni ta'e kanaan dura isiniif himeetiin jira. Lakkoofsa tokko mataa isaatiin si'a sadii baay'isuu jechuu akka inni ta'e fakkeenyaaf xaan lakkoofsa tokko yoo ta'e xaa kiyyubii jechuun xaa kiyyubiidha jechuun xaa baay'isuu xaadha yoo jenne xaa kiyyubii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Asittis mallattoo dootii yookiin tuqaa kana fayyadamne baay'isuu jechuudha ni dandeenya. Karaa biraa xaa kiyyubii kan nuti jennu xaa kiyyubiin xaa baay'isuu xaa gaafa jennu xaan si'a sadii waliin baay'ate jechuun xaa kiyyubii akka inni jedhamu isiniif himeen ture. Egaa kiyyub ruutii gaafa jennu ammoo mallattoo raadikaalaa akka inni jedhamu kanaas isiniif himeen ture. Qixa kanatti as jidduutti bakka kanatti kan barreeffamu indeeksii jedhama. Asitti amma sadii yeroo barreessine kiyyub ruutii jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa 27 yoo as jala barreessine kiyyub ruut godhi jechuudha. Garuu yoo barreessuu baannee akkanumatti 16 yoo keenye iskuweer ruut godhi jechuudha. Iskuweer ruut yoo goonu kun kamtu mataa isaatiin baay'atee 16 fida jechuudha. Deebiinsaa 4 ta'a. Kiyyub ruut gaafa jedhu immoo kamtu mataa isaatiin si'a sadii baay'atee 27 fida jechuudha. Kanaas 3 baay'isuu 3tu 27 nuuf fida waan ta'eef kiyyub ruut gaafa goonu lakkoofsi inni jalqaba irraa dhufe sadii irraa dhufe jechuudha. Lakkoofsi jalqaba sadiitu si'a sadii mataa isaatiin baay'atee 27 nuuf fida waan ta'eef kanaaf amma gaa kiyyub ruut gaafa jennu gara kiyyub ruutitti bal'inaan yeroo adeemnu lakkoofsi tokko mee fakkeenyaaf gochaa kan haa laallu. Qabeen kiyyubii tokko 1000 takka meetir kuubii yoo ta'e dheerina roga isaa barbaadi jedha. Kanaas kiyyub ruut godhi jechuudha. Kiyyub ruut gaafa goonu 1000 takka kiyyub ruutii jalaa gaafa baafnu indeeksiin isaa 3. Kana jechuun 10tu si'a sadii mataa isaatiin baay'atee 10 baay'isuu 10tu 1000 takka nuuf kennaa jechuudha. 10 baay'isuu 10 si'a sadii yoo waliin baay'ifne 1000 takka nuuf kenna. Kanaaf gaan 1000 takka kiyyub ruut goone jechuun kan nuti argannus 10 jechuudha. Deebiinsaa 10 ta'a jechuudha. 1000 takka kiyyub ruut goone jechuudha. Kanaaf gaamma roogni dheerinni roga isaa tokko 1000 takka 10 akka inni ta'e nu agarsiisa jechuudha. 1000 takka kiyyub ruut goone jechuun 10 arganna waan ta'eef dheerinni roga isaa tokko qabee kiyyubii tokko 1000 takka inni waliigalli isaa 1000 takka waan ta'eef roogni isaa tokko immoo 10 ta'a jechuudha. Meetira ta'a jechuudha. Lakkoofsota kiyyubiin isaanii armaan gaditti kennaman barbaadi jedha. Mee irratti lakkoofsa kamtu mataa isaatiin si'a sadii baay'atee 125 nuu kenna. Kanaas karaa salphaadhaan kiyyub ruutii karaan ittiin barbaannu yoonii fi mala hirmaattota koobxiitiin diriirsinu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun 3 2f isin hiramu. Koobxiin jalqabaa nuti hiruufii qabnus 2 waan ta'eef 2f hin hiramu. 125 kana kan nuti hirruuf 3f isin hiramu waan ta'eef 5f irraa 5f gaafa hirru 25 ta'a. 25 illee 5f gaafa hirru 5 ta'a. 5 illee gaafa 5f matuma isaatiif hirru takka ta'a. Lakkoofsi asirra gad tarreeffame kun 3 gaafa ta'u
jechuunis guutuu yoo ta'uu baate kiyyubii sirriiti. Kana jechuun 5 kiyyubiidha. 5 si'a 3 jira waan ta'eef 5 kiyyubiidha. As keessatti lakkoofsi barbaadamu kama yoo jenne 5 jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kiyyubiin isaa 125 ta'e 5 jechuudha. Kiyyubiin isaa 125 ta'e jechuun kiyyubruutiin 125 ammoo kiyyubruutiin 125 asitti indeksiin isaa kun 3 wal qixanii ta'a 5 jechuudha. 5 ta'a. Inni itti aanu 27 kiyyubruutiin 27 indeksiin isaa 3 taanaan kiyyubruutii jennee dubbifna. Kanas 3tu si'a 3 mataa isaatiin baay'atee 3 baay'isuu 3 kanaan mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 27 nu kenna waan ta'eef raadikaala jalaa kiyyubruutii jalaa gaafa ba'u 3 tahaa jechuudha. Inni itti aanu 8 kiyyubruut godhi gaafa jiru lakkoofsa kamtu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee kiyyubruutii gaafa gaanu lakkoofsa kamtu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 8 nu kenna kan jiru. Kanaas 2 baay'isuu 2titu 8 nu kenna waan ta'eef 2 kiyyubii wajjin wal qixxeedha yookiin 2 mataa isaatiin si'a 3 baay'isuu. Kanaaf lakkoofsi kiyyubiin isaa 8 ta'e immoo kiyyubruutiin isaa 2 ta'a jechuudha. Kiyyubruutiin isaa 2 ta'a. Inni biraa 64 lakkoofsa kamtu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 64 nu kenna kan jiru barbaaduudhaaf kiyyubruutiin 64 meeqa jenna. Kanaas 4 jechuudha. 4 kiyyubii jechuun karaa biraa 4 baay'isuu 4 jechuudha. 4 mataa isaatiin si'a 3 yoo baay'ifnu kan nuti argannu 4 baay'isuu 4 16 ta'a. 16 ta'a. Akkasuma 16 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 64 nu kenna. Kana jechuun eenyu wajjin wal qixxeedha? 4 kiyyubii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kiyyubiin isaa 64 ta'e kiyyubruutiin isaa meeqa? Kiyyubruutiin isaa 4 jechuudha. Kiyyubruutiin isaa 4 jechuudha. Akkasuma kiyyubiin 4 ta'u meeqa? 64 jechuudha. Kanaaf kiyyubii fi kiyyubruutiin waliif garagaltoo waliiti jechuudha. Inni itti aanu 343 lakkoofsa kamtu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 343 nu kennaa yoo jenne mee kanas haa laallu. Kiyyubruutiin 343 kiyyubruut gaafa goonu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee kan nuuf kennu 343 kan nuuf kennu meeqa kan jiru waan ta'eef kanaas yoonii fi barbaannu karaan ittiin barbaaduu dandeenyus 343 kana mee 3f ni hirama yoo jenne 3f hiramuu hin danda'u. Akkasuma 2f illee hiramuu hin danda'u. Mee 5f ni hirama yoo jenne 5fis hiramuu hin danda'u. 7f ni hirama yoo jenne 7f 34 kan gahu 34 gaafa hirru meeqatti gaha? 4 jechuun 28 34 irraa 28 gaafa hirrifnu 20 fi 4 irraa 28 gaafa hirrifnu 4 irraa 8 jechuun 6 60 fi asitti mee akkanatti ilaaluu dandeenyu
dhibba sadii fi afurtamii fi sadii kana jechuudha. Lamaaf ni ramu, sadiif ni ramu, shaniif ni laalla, shaniif ni ramu, torbaaf gaafa hirru jechuudha. Torbaaf akkamitti hirama? Dhibba sadii fi afurtamii sadiis torbaaf gaafa hirru mee akkuma dirree haa ilaallu yoo jenne dhibba sadii fi afurtamii fi sadii dhibba sadii afurtamii sadii gaafa torbaaf gaafa hirru meeqa gaa 34 qoodannaa 34 torbaaf gaafa hirru meeqa gaa 4 gaa okay 4 gaafa ammallee deebinee 4 gaa baay'isu kanaa jechuun 28 gaafa 34 irraa hirrifnu 63 ammoo meeqa gaa yoo jenne 9 egaa asitti ammallee 343 hiruu 7 jenna. Koobxiidhaan didiriirsaa deemna waan ta'eef egaa akkasittis ni beekna yoonii fi barbaanne 7 bakka 3tiitu 7 si'a 3 mataan isaatiin baay'ateetu 343 nuuf fixe. Garuu karaa kamiin argachuu dandeenya kan jiru isinitti agarsiisuu barbaadeeti. 343 kana yoo 7 hirru asitti 49 gaha. 49 illee 7 yoo hirru 7tti gaha. Akkasumallee 7 kana 7 yoo hirru takka gaha. Lakkoofsi asirra gadi hiriiree jiru kun maangoodha taanaan lakkoofsichi kiyubii sirriitii eenyurraa dhufe yoo jenne 7 baay'isuu 7 kana jechuun 7 kiyubiidha. Lakkoofsi kiyubiin isaa 343 ta'e eenyu jennee lakkoofsichi 7 jechuudha. 7 deebiin keenya 7 ta'a. Kanaaf gaan 7 kiyubiin walqixa ta'a 343 eega ta'e kiyubruutiin 343 ammoo meeqa ta'a? 7 ta'a. Kiyubiin 7 ammoo 343 ta'a jechuudha. Egaa inni itti aanu mee gara gilgaala yoo laalle gabatee kiyubii fayyadamuun kiyubii lakkoofsota armaan gadii barbaadi ja'a. Kanaas gabatee kiyubii fayyadamuu ni dandeenya. Mee gara dhuma kitaaba kanaa fuula 230 irratti yoonii fi ilaalle kiyubii fi kiyubruutii illee argachuu dandeenya. Egaa asirratti kun akkuma mul'atu kiyubii fi kiyubruutii ja'a. Asirratti wanti hubachuu qabdan kiyubii fi kiyubruutii illeen kennamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kiyubii 7 yoo jenne bakka itti 7 argamu as jidduudha barbaadna jechuudha. 7 tuqaa 0 eessatti argama kan jiru gabatee tana walakkaadhaa barbaaddanna kiyubruutii barbaaduudhaaf jechuudha. Kiyubruutii barbaaduudhaaf walakkaa isaa kana bakka itti 7 tuqaa 0 argamu barbaanna. Egaa asirraayis 7 tuqaa 0 kan argamu walakkaa kanatti argama. 7 tuqaa 0nis walakkaa kanatti argama. 7 tuqaa 0 kun eessarraa dhufee kan jennu amma 7 tuqaa 0 kun kiyubruut gaafa goonu egaa asirratti kiyub 7 tuqaa 0 kun kiyubruut gaafa ta'u okay. 7 tuqaa qixatti 7 tuqaa 0 argamu kana 7 tuqaa 0nis kun bakkuma kanatti argama. 7 tuqaa 0 bakkitti argamu kun asiin gara oliitti yoo deemne 2 bira geenya. 7 tuqaa 0 gaafa jennu amma 7 tuqaa 0 kanuma fudhanna malee lakkoofsi kanatti kallattiidhaan tilmaamaan fudhannaa jechuudha. Egaa asirraan gara
harka bitaatti yoo deemne takka tuqaa sagal arkannaa takka tuqaa sagal arkannaa gara olitti yoo deemne lama arkanna. Kana jechuun kiyyub ruutiin torba tuqaa zeeroodha. Torba tuqaa zeeroo kiyyub ruutii yoo goone takka tuqaa sagal lama jechuudha. Takka tuqaa sagal lama kanammoo yoonii fi kiyyubii goone kan nuti argannu lakkoofsa isa jalqabaa torba tuqaa zeeroo kana arkannaa jechuudha. Torba tuqaa zeeroo 8 inni haa jiru malee nuti tilmaamaan fudhannaa jechuudha. Gatii tilmaamaatti fudhachuu qabna. Kanaaf gaa asirratti yoo ilaallu kiyyubii kanamma gabatee irraa yeroo barbaannu kiyyubii hundumaa kiyyubiidhaa fi kiyyubruutiillee barbaaduu akka nuti dandeenyu gabatee fayyadamnee walirra jiraachuu isaati kan nuti agarru. Kiyyubii fi kiyyubruutiilleen gabatee tokko irratti kan inni argamuu fi ammallee iskuweerii fi iskuweerruutiilleen gabatee tokko irratti argama. Kitaabota kooppii kitaaba haaraa osoo hin ta'in kitaaba moofaa duraanii irraa kitaaba kaarikulaamii duraa irratti kitaaba kooppii ta'e irratti gara duuba kitaaba keessanii irratti yoo laallee gabateen afranuu kan kiyyubii kophatti kan kiyyubruutii kophatti kan iskuweeriis kophatti kan iskuweerruutillee kophatti jira ture. Haa ta'u kitaaba orjinaalaa fi kitaaba kaarikulaamii haaraa irratti gabateen lachuutu walumarra jira. Garuu mala kamiin fayyadamnee gabatee kana asirraa argannaa yookiin asirraa dubbifannaa kan jedhuuf kitaaba irraa yoonii fi fakkeenyaaf asirratti iskuweeriin je'ee sii kenne iskuweerii lama tuqaa saddeet lama haa jennu fakkeenyaaf iskuweerii lama tuqaa saddeet lama yoo jenne asirraa lama tuqaa saddeet lama asii lamarra dhufneeti dalga eega deemne lama tuqaa saddeet lama asirratti argannaa jechuudha. Kan nuti argannus torba tuqaa sagali iskuweer gaafa goonu jechuudha. Lakkoofsa kana iskuweer goone kan nuti argannu torba tuqaa sagal shan kajuu arganna. Shan lama kajuu arganna. Torba tuqaa sagal shan jennee yoo dhaabnes kun iskuweerii lama tuqaa saddeet lamaati. Garuu iskuweerruutii yoo barbaanne calliseetuma iskuweerruutii torba tuqaa sagal shanii barbaadi yoo je'e bakka itti torba tuqaa sagal shan argamu dhuftee barbaaddaa jechuudha. Bakka itti gabatee kana walakkaadhaa torba tuqaa sagal shan bakka inni itti argamu barbaadda. Torba tuqaa sagal shan egaa asitti argamuusaa cheeggootee inni kun iskuweerii eenyuuti kan jiru gara duubaatti adeemta. Gara olitti gaafa deemtu lamarra dhayitaa. Gara bitaatti gaafa deemtu lama tuqaa saddeet irra dhufta. Kanaaf gaan iskuweerruutiin torba tuqaa sagal shanii iskuweerruut gaafa ta'u kan nuti argannu gara harka bitaatti deemnee lama tuqaa saddeet argannaa. Lama tuqaa saddeet kanarraan isa gara oliitti adeemne kana lamaa gara oliitti adeemnee arganne tana lamaa tana duubaan gaafa finnu lama tuqaa saddeet lamaa jechuu. Kana jechuun iskuweerruutii eenyuti? Iskuweerruutii torba tuqaa sagal shaniiti jechuudha. Akka kanatti gabatee irraa iskuweerii yoo kenname if duuba yoo deebifnu maal argannaa? Iskuweerruutii akka argannu fuulduratti yoo deemnu immoo iskuweerii lakkoofsichaa akka argannu nutti argisiisa jechuudha. Meegaa inni biraa gara biraatiin mata duree itti aanu yoo ilaalla. Gara mata duree itti aanutti yoo adeemnu
tooftaa nuti amma laalle tokko mallattoo raadikaalaa fayyadamuudhaafi mallattoo raadikaalaa fayyadamuu jechuun kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuu jechuudha kiyyuub ruut gaafa goonu. Egaa kiyyuub ruutii jechuun garagaltoo kiyyuubii jechuu akka inni ta'e hubannee jirra. Mee inni itti aanu ammallee gilgaalumaa itti aana ture. Gilgaala kanarraa kan nuti ilaallu gabatee kiyyuubii fayyadamuun kiyyuubii lakkoofsa armaan gadii barbaade kan jiru kiyyuubii yoo goonu kana jechuun si'a sadii mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Egaa torba si'a sadii mataa isaatiin yoo baay'ifne kan nuti argannus 343 akka ta'e hubannee jirra. Mee hiikoo kana haa ilaallu. Lakkoofsi tokko akka baay'ata hirmaattota wal fakkaataan walqixxaa sadiin yoo ibsame hirmaattota kanneen keessaa tokko kiyyuub ruutii lakkoofsa kenname kanaa jedhama. Kunis yoo yaan kiyyuubii lakkoofsa xaa ta'e yaa jechuun xaa kiyyuubii ta'e xaan kiyyuub ruutii yaa jedhama. Xaa qofa yoo ta'e xaan kiyyuub ruutii yaa ta'a. Kiyyuub ruutii kiyyuubii yoo goone xaan yaa nuu kenna yoo ta'e kiyyuub ruut yoo goone immoo xaa akka inni nuu kennu nutti agarsiisa. Egaa as keessatti sadii indeeksii akka inni jedhamuu fi aan as jala jiru kun yoo laalle mallattoo kana jechuun yoo akkanatti asitti sadii jennee as jala a yoo ta'e walumaa galatti kun mallattoo raadikaalaati mallattichi. As jala ammoo aan maal jedhama? Raadikaandii jedhama. Sadii kun ammoo sadiin maal jedhama? Indeeksii akka inni jedhamu nu hubachiisa. Gara biraatiin ammoo lakkoofsi tokko lakkoofsuma tokko fuunee yoonii fi kiyyuubii goone jechuun a kiyyuubii yoo ta'e garagaltoon isaa immoo gaafa aatti deebi'u kiyyuub ruut ta'uu isaati nu agarsiisa. Kiyyuub ruut ta'uu isaa nu agarsiisa. Kiyyuub ruutii lakkoofsa kennamee barbaaduu kan jedhu yoo ilaallu tooftaa tokkoffaa jeeti. Kiyyuub ruutii lakkoofsa kenname tokko barbaaduuf tooftaa tokkoffaan lakkoofsa kenname hirmaattota koobxiin diddiriirsuu kan jiru inni gaa isumaan amma ilaallee turre hirmaattota koobxiitiin gaafa diddiriirsinu egaa hirmaattota koobxiitiin diddiriirsuun lakkoofsa tokko hirmaattota koobxiin diddiriirsuun kiyyuub ruutii isaa barbaaduun tooftaa tokko kan ittiin kiyyuub ruut goonuu lakkoofsa tokko barbaannu jechuudha. Mee 512 yoo fudhanne 512 akka lamaaf ni heerama. Lamaaf yoo heerru meeqatti gaha? 512 lamaaf irra jechuun 206 taha. 206 ammallee 206 206 osoo hin taane 512 shaniif lamaaf irraa koobxiin jalqabaa nuti hirruuf lama waan ta'eef lamaaf gaafa hirru lama gaa 550 takkaa jechuudha. 550 takka kunis lamaaf ni hiramaa yoo jenne lamaaf hiramuu hin danda'u. Lamaaf hiramuu hin danda'u. Manni tokko dhumti isaa takka waan ta'eef lamaaf hiramuu hin danda'u. 512 lamaaf hiramuu hin danda'u waan ta'eef mee irree haa laallu meeqaaf hiramuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle lamaaf hiramuu hin danda'u. 512 kun kiyyuubii sirriiti yookiin kiyyuubii sirrii miti kan jedhuuf yooniif ilaalle jalqabatti hirmaattota koobxii nuti hiruufii dandeenyu 512 kana lamaaf gaafa hirru lamaaf 512
lamaaf tole dhiifama jecha dhibba shanii fi kudha lama hirmaattota koobxiitiin diriirsu jirra. Egaa jalqabatti koobxiin nuti hirruuf lamaa fi waan ta'eef lamaaf gaafa hirru meeqa ga'a? 256 ga'a. Akkasuma 256 kanallee lamaaf hirree meeqa gaha? 256 lamaaf gaafa hirru lama dhibba takkaa fi meeqa gaha? 128 gaha. 128 kunillee lamaaf ni hirama meeqa gaha? 64 gaha jechuudha. 64 kunilleen lamaaf ni hirama. Lamaaf gaafa hiramu meeqa taha? 32 taha. Hangammaatti kan nuti lamaan asirra gattarratee jiru kun hangammaatti 4 irra geenyee jirra. Asii immoo 32 irra jirra. 32 illee lamaaf ni hirama meeqa gaha? 16 gaha. 16 illee lamaaf ni hirama. 16 illee lamaaf gaafa hiramu 8 gaha. 8 illee lamaaf gaafa hiramu 4 gaha. 4 illee lamaaf gaafa hiramu 2 gaha. 2 illee lamaaf ni hirama jechuudha. Amma gaa hangammaatti 4 2 takka 2 baay'isuu 2 kan jiru ni qabna waan ta'eef fuula dabaree irratti jechuudha. Asii ammoo 2 meeqa qabna? Takka 2 3 4 5 qabna. Isa asii 4 kanaa wajjin lamaan nuti qabnu 9 jechuudha. 2 paaworii 3 baay'isuu 2 paaworii 3 baay'isuu 2 paaworii 3 jennee akka kanatti ibsuu dandeenya. Gaafa waliin baay'ifnu kana jechuun karaa biraa 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 kiyuubii gaafa goonu 8 ta'a. Asitti 8 kiyuubii jechuudha. Kanaaf gaa lakkoofsi jalqaba inni irraa dhufe 8 jechuudha. Kana jechuun maal nuuf ibsa? Lakkoofsichi 8 kiyuubii goone jechuun 8 kiyuubii jechuun kan inni nuuf kennu 512 jechuudha. 512 kan nuuf kennu 8 kiyuubii goonee mataa isaatiin yoo baay'ifne jechuudha. Akkasumallee 2,744 kajuu kana jalqabatti hirmaattota koobxiitiin gaafa diddiriirsinu hirmaattota koobxiitiin isa kanaas diddiriirsuu dandeenya. 2,744 hirmaattota koobxiitiin gaafa diddiriirsinu hirmaata koobxii jalqabaatiif lamaaf ni hirama. 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 baay'isuu akkasuma baay'isuu 7 baay'isuu 7 baay'isuu 7ti. Kana jechuun gaammaa asirraa lakkoofsa 2,744 kana jalqaba lamaaf yoo hirru lamaaf ni hirama. Akkasuma lamaaf si'a meeqa hiramuu danda'a? Si'a 3 lamaaf hirama. Itti aanee si'a 3 immoo 7 hirama jechuun as keessatti maaltu jira? As keessatti maaltu jira yoo jenne 2 kiyuubii baay'isuu 7 kiyuubii irraa dhufe jechuudha. Kana jechuun kiyuubii mataa isaanii gubbaarra jiru wal fakkaataadha waan ta'eef 2 baay'isuu 7 kiyuubii kan waliigalaatti gaafa goonee 2 baay'isuu 7 jechuun 14 jechuudha. Kanaaf gaa amma asirratti 14 mataa gubbaatti waliin 3 ta'ee jira. Lakkoofsi kiyuubii ta'ee
2,744 nuu kennu 2,744 kan nuu kennu 14 jechuudha. 14tu mataa isaatiin si'a sadii baay'atee 2,744 nuu kenna. Kanaas mala kamiin fayyadamneeti arganne hirmaattoota qoobxiitiin diriirsuu. Kanaaf amma asirratti isin agarsiisuudhaaf xiqqishoo yeroo nutti gabaabbata waan ta'eef 2,744 jenneeti. Egaa lamaaf gaafa hirru lakkoofsa ta'e tokko nuuf kenna. Akkasumas lakkoofsi ta'e kun gaafa lamaaf hirru akkasuma asittis lakkoofsa ta'e tokko nuuf kenna. Lakkoofsi ta'e kunis gaafa lamaaf hirru asitti deebi'ee lakkoofsa ta'e tokko nuuf kenna. Lakkoofsa kanammoo lakkoofsi lamaaf hin hiramu, sadiifis hin hiramu, shaniifis hin hiramu, torbaaf hirama. Torbaaf gaafa hiramu lakkoofsa biraa kan ta'e tokko nuuf kenna. Asitti kan waliin jiru sadii si'a sadiiti. Kan garuu sadii si'a sadiiti garraa tarraa'ee kan jiru sadii kiyubii jennaa jechuu itti aanee egaa lakkoofsi asitti nuuf kenname san torbaaf kan hiramu ta'e torbaaf gaafa hirru ammallee kan torbaaf hiramuutu asitti argama. Torbaaf kan hiramu san ammallee torbaaf irraa numarra dhufee torbaa sanillee fuunee torbaaf gaafa hirru takka gaa torba si'a sadii ta'ee si'a mangoo ta'uunsaa maal nu agarsiisa? Lakkoofsichi kiyubii sirrii ta'uusaatiin nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf gaasitti lama kiyubii baay'isuu torba kiyubii gaafa jennu isaan lachituu mataarraa kiyubii qaban waan ta'eef lama baay'isuu torbaa kiyubii jennee lama baay'isuu torbaa 14 kiyubii jennaani jechuudha. 14 kiyubii eega jennee 14 kiyubii jechuun kan inni nuuf kennu 2,744 akka nuuf kennu beeknaa jechuudha. Kanaaf gaa 2,744 karaa biraatiin kiyuub ruut yoo goone asitti indeksiinsaa sadii kan nuti argannu 14 jechuudha. Kun karaa tokko karaa ittiin kiyuub ruutii lakkoofsotaa ittiin barbaannu. Egaa tole meegaa har'aaf asuma irratti haa dhaabbannu. Yeroo itti aanu yeroo biraatiin mata duree biraatiin yookiin tooftaalee ittiin kiyuub ruutii barbaadan kana tooftaalee ittiin kiyuub ruutii lakkoofsotaa barbaadan innis tooftaansaa gabaabsineetuma yoo dubbanne tooftaan sadiimaa jira. Tokko karaa lakkoofsa koobxiitiin hiruudhaan diriirsuudhaanii fi inni biraa immoo tooftaa gabatee kiyuub ruutii fayyadamuu. Inni sadaffaan immoo saayintifik kaalkuleetarii fayyadamuu jechuudha. Egaa tooftaa gabatee fayyadamuu jenne lakkoofsa walakkaatti argamu san erga barbaannee walakkaatti gabatee duuba kitaaba keessanii irra jirurraa walakkaa dhaynee lakkoofsa silaa barbaannu kiyuub ruut godhuu qabnu san barbaanna. Lakkoofsa kiyuub ruutii godhuu barbaannu san eega arkannee booddee gara harka bitaatti deemnaa. Akkasuma gara oliitti deemnaa. Lakkoofsi argannu immoo asitti 4.0 takka 4.0 takka jechuun kiyuub ruutii eenyuuti? 60 fi 4.8 kiyuub ruut yoo goone kan nuti argannu. Fakkeenyaaf saayintifik kaalkuleetariitti yoo fayyadamnes kaalkuleetara saayintifik yoo fayyadamnee kiyuub ruut goones kan nuti argannu 4.0 takka arganna jechuudha. Gabatee irraa yoo dubbifnee barbaannus 4.0 takka argannaa jechuudha. Akka kanatti inni biraa immoo kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuu ja'a. Tooftaa sadaffaan teeknooloojii fayyadamuu yookiin kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuu jechuudha. Kanaas kaalkuleetara saayintifikii gaafa fayyadamnu akkamitti akka barbaannu barnoota yeroo dabree keessatti isinitti agarsiiseen ture. Tole gaamee har'aaf asuma irratti dhaabna. Yeroo itti aanutti mata duree hojiirra oolmaa iskuweerruutota kiyuubotaa fi kiyuub ruutotaa kan jiruun walitti deebina. Akkasuma warreen miseensa chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal taatan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasuma warreen miseensa hin tahin ammoo akka saabiskiraayib gootanii koomentii keessan jecha warreen maatii taatanillee baay'ee namatti tolaa. Koomentiin isin keessan kan nama jajjabeessu. Egaa gabaabina yeroo nuti qabnu biizii xiqqoo nuti wajjin akka isin feetanitti isiniif
dhiyeessuu hin dandeenye kanneenuma guddifadhaa jecha dogongoroota tokko tokko mul'atanillee dhiifama nu godhaa jecha egaa xiqqoo biizii ta'uu fi haalli garaagaraa mijatuu dhabuun xiqqishoo dogongora uumuun ni mala hangasitti immoo waan qulqulluu ta'e isiniif dhiyeessinaa abshiraa fitti amannaa waan gama kanaatiin nu boonaa jecha koomentii keessan ammoo nuuf dhiyeessuu nuuf kaa'uu hin dagatinaa jajjabaadhaa baay'ee tokkoon isin galatoonfadhaa warreen koomentii keessanii jajjabaadhu jettanii kanaaf baay'ee takkaan isin jaaladhaa hundi keessanuu galatoomaa saabskiraayib gochuu hin dagatinaa warreen saabskiraayib hin godhini warreen maatii taatan ammoo sheer godhaa nagaan naaf jiraadha barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.